Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan tana lakkoofsi bilbilaa kan nuti hin beekne haareenii nuti malee akkaataa karaa salphaa ta'een eenyummaa isaa fi maqaa isaa waliin inni irraa bilbile karaa salphaa ta'een akkaataa itti beekuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa laayik godhanu jajjabeessan isin jedha. Amma karaa barnootichatti dabarraa. Lakkoofsa nuti hin beekne nutti dawwalee eenyummaa isaa fi maqaa isaa baruudhaaf appilikeeshina tokko nu barbaachisa. Appilikeeshinii sunoo isa kana appilikeeshina kana linkii isaa telegiraama kiyya jala isinii kaa telegiraama kiyya diskiriipshinii viidiyoo kanaa jala seentanii achi jalaa linkii san tuqxanii telegiraama seentanii achirraa appilikeeshina kana gabbuufachuu dandeessu. Egaa itti fayyadamni isaa baay'ee takka salphaadha. Erga gabbuufattaniin booda no appilikeeshinii isa kana erga gabbuufattanii install godhattanii booda isa irra dhoytanii jechuudha. Erga haala kana irra dhoytanii booda haala kanaan isinii fida get started kajoo kana yeroo tokkaaf irra dhoytanii jechuudha. Erga haala kana irra dhoytanii booda no asitti lakkoofsa bilbilaa keessan neexanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa amma hanqiyyattiin naqaa. Erga haala kanaan itti neene booda kontaakti kajoo kana dhoynaa jechuudha. Konfermii goonaa jechuudha. Erga kanaan konfermii goone booda haala kanaan erga nuuf fide kunoo agrii kontaakti kajoo kana dhoynaa jechuudha. Haala kanaan erga gama kanaan nu dabarsee booda oobsaan eeggannaa xiqqishoosi. Nu godhamee jira jechuudha itti nu godhe. Amma asirratti maal goonaa feesbuukaa wal qabsiiftamoo googilii wal qabsiiftaa jedhama. Fakkeenyaaf googilii fi feesbuuk naa fide googilii kanaa wal qabsiisaa jechuudha. Imeela jechuudha. Imeela namni jawwaala irraa hin qabne hin jiru. Yoo feesbuuka taate feesbuuka asiinitti dhoytanii yoo googiliidhaan taate googilii irra dhoytanii jechuudha. Amma googiliin dha. Kunoo erga kana imeelaan jawwaala irraa qabu naaf fide imeela kana keessaa fayyadaman irra dhaattanii imeela amma fakkeenyaaf kana irratti hin dha. Waa kunoo nu godhamee jira jechuudha. Guutummaan guututti amma xumurree jira jechuudha. Erga haala kanaan isinii fide booda duuba deebitan jechuudha. Duuba deebitan marra takka amma guutummaan guututti nu godhamee jira. Amma akkamitti beeknaa lakkoofsi yoo isinitti bilbile osoo isin jawwaalan kaasin maqaa wajjin isinii fida. Akkuma isin maqaa seef godhattanii jirtanitti lakkoofsi haareen gisee isinitti bilbile abbaa wajjin bakka inni irraa bilbile akkasuma isinii fidaa jechuudha. Sanii alatti akkaataa itti beekuun amma fakkeenyaaf amma lakkoofsuma fedhe sammuu keessaatti naqaa jechuudha. Asirratti wayi amma fakkeenyaaf lakkoofsuma fedhe itti naqaa 5 jeetuma itti naqu. Ifuma keessaan itti naqaa 10 qofa laafa. 2 jechuudha. Haala kanaan eegaa itti naqee booda maqaa isaanii eeggadha. Hunoola Abdul Hajji Daamis jedha. Hunoola maqaa lakkoofsa feetanii amma fakkeenyaaf kan Itoophiyaatiin itti naqaa. 25 12 jeetti naqame. Kanumaan arga jechuun sammuu isaa kan hin beekne 10 ta'uu isaa qofa isaa takka 2 3 4 5 6 7 hunoola. Seenee Girmaa baay'ee namatti tola. Haala kanaan itti fayyadamtanii jechuudha.